Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyyaa jennee jirra. Har'a wanti nu qabannee dhufne alkoolii biyya Qatar tapha addunyaa irratti waa'ee alkoolii fi akkasuma tapha Qatar yeroo ammaa keessa jirtu maal keessa jirti eenyu injifate ka jedhu irratti wantoota garagaraatu jira. Hanga isa dhumaatti nu daawwadhaan affeerraa keenya. Qatar yeroo jalqabaatiif uummanni kun uummata ajaa'ibaati. Uummata shari'aa akka addunyaatitti beeksise jechuun uummata Qatar, uummata muslimummaa yookaan amantaan isaanii akka addunyaatitti yeroo takka keessatti beeksisan. Taphni kun tapha gurguddaa akka addunyaatitti qophaa'edha. Wantoota hedduutu jira, wantoota hedduutu tahee jechuudha. Wanti tahee maal yoo jettan akka amantaatti Dr. Zaakir achi gubbarratti argamuudhaan waan ajaa'ibaati. Lammataa warri haraqee yookaan alkoolii garagaraa baasuudhaan beekaman yookaan akkaataan isaan achi keessatti warri faranjii kun alkoolii kana obsuu hin danda'ani. Sababa alkoolii kana hojjechuudhaan bifa kookaa fakkeessuu yookaan amdiyaata garagaraa dhugaatii ma'aadii yookaan peepsii dhugan kana fakkeessuudhaan bifa adda addaa kana godhanii baasanii harkatti poolisiin taftiisha yookaan fattasha guddaadhaan harkatti qabamee harkaa bahee jechuudha. Harkatti qabamee rakkoon gurguddaan jara irratti uumamee jechuudha. Taphni kun akka addunyaatti Qatar meedaan isaanii baay'ee bareedaadha. Biyyiti isaaniis akka amantaattis hedduu dinqisiisadha. Tapha kana yoo ilaalle waan namni Qatar jechuun waan xiqqoodha. Magaalaa xiqqoo yoo jennee dandeenya. Garuu akkasumatti namoonni Qatar baay'inni jaraa yoo ol guddate miliyoona 2 wayiidha akkas ta'a jechuudha. Garuu kan amma daawwannaa fi biyya isaanii walirratti daawwatamu eenyu biyya Qatar ta'ee biyyoota garagaraa walitti qabaan namni waan kana daawwatamuuf qophaa'ee namoota miliyoona 5 oli jechuudha. Miliyoonni 5 kun eessa qubataa eessa ta'a jechuun hin oolu. Qatar nama hanga ganaa ga'u keessummeessuun baay'ee waan das nama jedhudha jechuudha. Qatar akkasuma immoo nama of ta'ee jiraatudha. Biyyoonni kun biyya ajaa'ibaati. Biyyoota Arabdootaa keessaa tokkoffaa irratti argamti. Hedduu haamilee qabdi. Dr. Zaakir achirratti argamee akka ajaa'ibaatitti keessummeessaa jira jechuudha. Taphattoota akkasuma waa'ee amantaa irratti wantoota garagaraa irratti haala gaariidhaan qopheessee jechuudha. Akkasuma alkooliin kun maaliif qabame yoo jedhan amma warri faranjootaa kun alkoolii kana hin danda'an yoo isan dhugin taphuma sanuu hin danda'ani jechuudha. Peepsii fakkeessuudhaan qola peepsii kana poolisiin irraa qoltee yoo jarri jala baaftu akka alkoolii ta'ee beekamee harkatti qabamee harkaa fashalaa'ee jechuudha. Biyyoonni Qatar jechuun biyyoota hunda keessaa biyyi Qatar akka addunyaatitti alkoolii irraa bilisa ta'uun isii beekamee jira jechuudha walumaa galatti. Magaalaan tun magaalaa xiqqoo magaalaa Qatar Dohaa jedhamtu magaalaa guddittii biyya san keessatti argamtu keessatti akkasuma Dr. Zaakirii fi waahillan isaanii hundi isaanii achirratti argamanii biyyoota garagaraa keessallee dhufanii biyya daawwannaadhaaf tapha kana namoota hedduutu gara san imalaa jira. Akkasuma Saa'ud Arabiyaan akka biyyoota Arabdootaa keessatti yeroo jalqabaaf mo'attee biyya ofii bilisoomsitee beekamtii kennitee fi jedhamee dubbatamaa jira. Uummanni Arabaa sakraanee gayyaa'ee akka malee dubbatu jira, akka malee haasa'utti jira. Akka malee shaaraa gubbarratti yookaan asfaaltii zifiltii gubbarratti gadi yaa'anii ililchuu fi akkasuma tokkokiin miidiyaaleen hundi yeroo jalqabaatiif Saudi Arabiyaan akka addunyaatti hojiirra ooluu isii ni yaadatama jechuudha. Kana malees wantoota hedduutu ta'amaa jira jechuudha. Warri iddoo kana dhufanii daawwachuudhaaf akka muslimaatitti Dr. Zaakir nama beekamaa, nama jaalatamaa, nama kabajamaa tokkotu achitti argama.
Inni lammataa immoo akkasuma akkuma addunyaatittuu mootummootarraa ta'ee biyyootarraa ta'ee namootarraa ta'ee achi keessatti argamanii nu gaafataa jiranii jechuudha. Waan ajaa'ibsiisadha. Taphni kun hanga bulii meeqatitti itti fufa? Kan itti aanu ammoo wantoonni as keessa jiran bar keessaa muraasa kanayyuu jechuudha kan miidiyaadhaan garaagaraa maxxansanidha. Kana keessaa kun ammoo kun kan addaati jechuudha. Waan ni tahaa jedhamee hin yaadamin. Isteediyoomiin isin ijaarte 8 kuni hundi isaatu kan addaati jechuudha. Kana keessa ammoo waan ajaa'ibaati ka. Konteenara 974 irraa istaadiyoomiin ijaarame kan nama 40,000 qabatu ammoo kan nama ajaa'ibsiisu kan booda diigamu. Kan tekaawee jechuudha. Amma itti fayyadamamee kan booda diigamu jechuudha. Kan adda isa godhudha. Istaadiyoomii nama 40,000 bar biyyatti hedduun istaadiyoomii makanayyuu hin qabdu mire isin ammoo konteenara 974 irraa kan tolfame istaadiyoomii darajaa isaa eeggate jechuudha. Nama 40,000 kan qabatu kan nama 40,000 qabatu danda'u kan booda diigamu wanta as keessaa kan adda isa godhu jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisu ka addunyaan tun akka nama goone hin qabu ka qabeenya akka nama goone hin qabu uummata gartee uummanni isii xiqqaadha kan ammoo qabeenyi isii hedduu takka guddaadha jechuudha. Akkasuma akkaatar tikeeta warra nama ittiin keessummeessu kan namni ittiin seenu jechuudha miiliyoona 3.2 kan isiin qopheessite jechuudha. Kan ammallee kan adda isa godhu jechuudha nama miiliyoona 5 keessummeessuudhaaf kan isiin qophooyte jirtu jechuudha. Namni gartee seeneetiin waan kana daawwata keessummaan ni seena jedhameetiin yaadame jechuudha. Nama miiliyoona 5dha. Nama miiliyoona 5 jechuun uummanni isiidha akkuma reefuu jenne kaa miiliyoona 2.9. Bar uummanni magaalaa biyya keenya suni fakkeenyaaf Finfinneen nama miiliyoona 5.2 nama miiliyoona 5.2 isiin ammoo biyyattii guutuu keessatti jechuudha namni isii miiliyoona 2.9 jechuudha. Tarii biyyoota akka Bahrein faatu isiidha gadi na fakkaata uummanni isii miiliyoona 1.7 na fakkaata akka Bahrein garuu Qatar nama miiliyoona 2.9 jechuudha nama miiliyoona 2.9 jechuudha. Finfinneen garuu miiliyoona 5 kuma sanuu tarii namni biyya keenya kun isiiraan hin lakkaa'amu natti fakkaata miiliyoona 5 lama jedhameeti jechuudha kan kaahamee jiru. Kanaafuu uummata isii xiqqaa sadii irraa ol jechuudha keessummaa nama biyya isiititti seeneetiin isiidhaa fi gabii buusee isiirraa nyaatee isiirraa dhugee isiirraa waan adda addaa isiidhaaf godhee achi keessatti qabeenya isii bareedaa kana biyya isii bareedduu kana daawwatee achi keessaa bahuudhaaf deemu nama miiliyoona 5 tilmaamaan kan kaahameedha jechuudha. Inni tokko ammoo akkuma jalqaba irratti dubbanne jechuudha alkoolii. Addunyaa guutuu shari'aadhaan bulchite jechuudha Qatar. Jechuun fakkeenyaaf biyya shari'aa akka seera shari'aa islaamaatiin bultu aadaa fi jiruu fi jireenya isii guutuun akka shari'aa islaamaati jechuudha Qatarii. Duuba haaluma saniini addunyaa guutuu faranjii fi alkool addaan bahee hin beekne kan jiruu isaanii irratti alkool duraan bara fakkeenyaaf yeroo kubbaan taphatamu jechuudha tapha daawwattoonni jechuudha istaadiyoomii keessa yeroo alkooliidhaan waan adda addaa ta'anii fuularratti wal naqanii achi keessa rafan kukkufan jechuudha wantoota akkasiiti kan mul'atu. Amma tan ammoo istaadiyoomii 8 keessatti akka alkooliin hin gurguramne akka alkooliin hin seenne kan murteessiteedha. Reefuu akkuma kan jalqaba irratti jenne san ammoo dho'isaadhaan faranjiin isaa haala kan jiraatu hin dandeessu akkuma beektan jechuudha. Dho'ifatanii haala kana jechuudha laastika adda addaa kan kookaa-kollaa jedhu duuba galchuun akkasuma laxxaffii adda addaa irratti tolfatanii akka juusii adda addaa fakkeessanii kookaa waan akkas laslaasaa fakkeessanii bifa saniin dho'isaadhaan galchuudhaaf yeroo yaalanitti poolisiin hedduu akka to'ataa jiru akka gartee qabeetiin to'ataa jirudha. Biyya akkas guddatte san keessatti waan akkana kana hagam tokko shawwaduulleen baay'ee jabaata garuu hedduu mul'ata akka jiru miidiyaan tokko gabaasaati jiran jechuudha waan kana gabaasaati turanii garuu akkuma waliigalaatitti addunyaa guutuu alkoolii haraama itti goote jechuudha. Taruu waa'ee alkool kanarratti amantiin kam waan hayyamu natti hin fakkaatu. Akka amantii musliimaatitti akkasitti balaaleffatee guutumaa guututti haraam godhuu baatuyyuu amantiin hundinuyyuu alkool waan hayyamu natti hin fakkaatu hin beeku waa'ee biraa waa'ee amantii biraa waan hin beekne keessa seenu. Garuu amma isiin akkuma waliigalaatitti baatii takkaafillee ta'uu shari'aaf bulchite jechuudha.
keessattuu kanaan wal qabatee jechuudha kan namoonni musliimaa hedduunis irraa gammadaa turanii keessummoota kabajaa fakkeenyaaf keessummoota kabajaa gurguddoo yeroo gartee baniinsas haa ta'u cufiinsaafis haa ta'u daawwannaaf illee haa ta'u keessummoota gurguddaa adda addaatu affeeramaanii kanarratti daa'ii addunyaa beekamaa Dr. Zaakir Naayik faadha kan irratti hirmaatee kaleessa yeroo inni gartee achi seeneetiin fakkeenyaaf achi keessatti argamu miidiyaadhaan garaagaraa agarsiisaati turan jechuudha. Kanaani namoonni hedduun itti gammadaa turan jechuudha. Dhugumatti biyyi tuni biyya ufitti amantummaa qabaachuudhaani akkasuma ammas biyya seera isii akka malee yookiin ammoo addunyaadhaaf jettee yookiin ammoo fedha nama biraa guutuudhaaf jettee seera isii hin cabsine aadaa isii amantii isiidhaa hin cabsine jechuudha. Nama hedduu biraa warra musliimaa biraa akka gaariitti jaja guddaa argatteetti faaruu guddaa argatteetti jettu jechuudha. Qo'atan dhugumatti baay'ee biyya ajaa'ibaati jechuudha. Kanaafuu kana jechuudha wanni adda isa godhu mee alkoolii fi Kiristaano Roonaaldoo yookiin ammoo Miisii eenyutu adda bayan jedheetti yaadee ture jechuun warra isa deeggaran jechuu kiyya jechuun taphattoonni dhuganii yookiin sakkaraanii seenan jechuu kiyyaa fi miti warra isa deeggaran deeggartootaaf jechuudha. Isteediyoomii 8 fi naannoo isaatitti illee alkooliin gonkumaa akka hin seennee fi akka hin gurgurne akka hin fayyadamnedha kan isin dhoofite. Amman tarallee dho'isee warra akkasitti galfataa jiruu fi guutumaa guututti akkasitti poolisiin to'ataa jira jechuudha. Miidiyaan adda addaa akkasitti irraa dubbatanii waan kanarraa irraa koflaati turan jechuudha. Dhugumatti waan addaati wanni Kwaatar mul'isaa jirtu jechuudha. Akkasuma ammallee kun ammoo kan seenaa biyyoota Arabaallee jijjiiru. Akkuma addunyaatti illee waan hir'ina qabaataa ture akkasuma kan seenaa biyya Arabaallee jijjiirudha. Daanyoota daanyaa fakkeenyaaf murteessaa olaanoo jechuudha. Hoogganaa daanyotaa jechuudha. Hoogganaan daanyotaadhaa dhala ta'uudhaan jechuudha kan filatame kunis yeroo duraatiif kan ta'an jechuudha. Dhalaan hoogganaa daanyota waliigalaa ta'uudhaan filatamuun kuni yeroo duraatiif jechuudha. Akkasuma biyyoota Afrikaa irraa ammoo kunis kan addaati amma dura taa'anii beeku jechuudha. Biyyoota Afrikaa irraa biyyoota 5 tapha kanaaf dabran jechuudha. Yeroo duraatiif leenjisaa isaaniitiin marra'amuudhaaf kan carraa argatan jechuudha. Kunis waan adda isa godhu keessaa isa tokko jechuudha. Kanaafuu Kwaatarii guyyoota baatii takkaafillee taatu biyya aadaa isiitii shari'aa musliimaatiin bulchitee jechuun ni danda'ama. Addunyaa guutuuree wanta kuni wancaa addunyaadha marsaa 22ffaa carraa argatte kanaani waggaa 35 asitti waan addaa wantoota tahame jedhamedha. Wanti kuni fakkeenyaaf istaadiyoomiin isiin qilleensa akka qulqulleessu gootee qilleensi yeroo faalametti akkas tahe qilleensi akkana tahe akkana godhee maal tahe osoo hin jedhamne akka namni nagayaan qilleensi fedhee yoo jiraate qulqulleessee kan ilma namaatiif ta'u kan galchu gootee kan isiin hojjatte isteediyoomii 6 jechuudha. 8 kana keessaa isteediyoomii 6 kan meeshaan qilleensa qulqulleessee qilleensa namaaf ta'a jedhame nama hundaaf ta'a jedhameeti galchu kan irratti godhame isteediyoomii 6 jechuudha. Akkasuma ammoo isteediyoomiidhaan hunda isaa irratti jechuudha. Air condition kan isteediyoomii jechuudhaan kan isiin ijaarte kan amma dura tahameen beekne jechuudha. Qilleensa ho'aa qabbaneessee kan galchu jechuudha. Wantoota adda isa godhan kanneen keessa jechuudha. Dhugumatti tapha kana keessatti eenyu kan geeba kana fudhatu kan jedhu walumaan ilaallaa garuu Afrikaa keessaa duraan tika Senegaal kana namni hedduun Afrikaa tarii wayi haadha wancaa taati yookiin ammoo marsaa dhumaatiif wayi dabartii kan jedhu namni hedduun hawwiidhaan eegaa ture ammallee numayina haa ta'uti ammoo taphataan addunyaa beekamaan cimaan faarfamaan rabbii Sadio Maaneen miidhama isarra gaheen tapha kanarratti akka hirmaannedha kan gabaafamaa ture garuu mee hundaafuu numa eeyna opporeeshiin waan ta'eef jilba isaa jalatti jechuudha. Baatii takka kana keessatti fayyee kan irratti hirmaatu hin fakkaatu garuu ammayyuu shakkiin numa jira jechuudha. Hundaafuu Afrikaanis yoo tarii carraa dhumaatiif illee dabranii haguma san hamileedhaaf jechuudha. Yoo ammoo rabbi tolcheetiin haadha wancaallee taate Afrikaan tokkotu dhiyoo tana Afrikaan wancaa addunyaa fuuti jedhanii eeguun Itoophiyaa keessaa dimokiraasii eeguudha jedheeti komantii jalatti na kofalchiise jechuudha. Yoo akkas hin ta'in ka akka rabbi hin beekani yoo wancaa kanaa tarii Afrikaan fuutee illee gammachuu kenna silaayyuu kaa biyyitu qopheessite Kwaatar illee osoo fuutee kan itti ifaajje kan osoo fuutee nama gammachisa garuu dandeettii akkasii hin qabdu. Hundaafuu Afrikaadhaa fi carraa gaarii jenna ka Gaanaa Senegaal biyyoonni ciccimoon warra dabran keessa garuu warra akka Masaalaa fa'aa jechuudha warra akka Ijiptii fa'aa hin dabarre barana Ivory Coast fa'aa hin dabarre Afrikaa keessaa biyyoota ciccimoon silaa wancaadhaaf ni eeggaman jedhamanii hin dabarre jechuudha. Silaa Masaalaan fa'aa dabre baay'ee bareeda jechuudha taphni kun. Hundaafuu warruma dabre kanaaf ka carraa hawwina kana fakkaata ka haga tokko keessaa hundaa miti haga tokko kan na ajaa'ibsiisee na dinqisiisee kan addunyaanis ajaa'ibsiifataa jirtu wantoota adda isa godhu kanneen isiniif qooda jechuudha. Namni abduu mobaalaatti irraa hanga qophii biraatti waliin deebinutti.